afaan kanaan yooma afaan Amaaraan ta'e malee afaan kanaanii barsiisuu hin dandeessu isiniin jedhameennaan inni immoo iddoo fagooyyuu miti Addis Ababa keessa ani yommuu namni wal fuudhu haadhiif abbaan biyyaa dhufu mini sababii isaaniif jedhee tan afaan Oromootiin kakuu geggeessa kakuu fuudhaaf heerumaa hin gootu kanaan jedhani egaa kana yoon godhe malee waldaa keessatti boo tajaajiluu hin danda'u jedhe kuni kan Waaqayyooti isa yaasoo nuti jedhe kanuma hojii keessa kanneen ittiin beekanuma waldaa keessaa inni Oneegi sababii kanaaf wajjin hojjechuu hin danda'u inni mana ari'ame kanaaf isa fuuldura egaa gaafa hin dubbatin egaa afaan Oromoo tokkollee hin dubbatin Amaarinya ma dubbadhuutti jalqabii fixii Amaarinya hin dandeessaa jedhan isaaniin hin dhageenye nan jalqabiyan. Konfiraansii deemtanii? Konfiraansii min waldaa man keessa jiru. Waan Amaarinyaan siin jalqabe. Jalqabee innaan tokko dhufee qabee na harkise. Maali eddaan kottu asitti himnaa jedhe. Eessi jedhee achi honguru lammaffaa waan kanaan hin dallabde taanaan asin dhaabattu jedhe. Nan dhaabadhaan jedhe. Ni egaan dhaabattu matii ennaan achiitii silkicha dawale. Isaanumti danda'anii egaa waan tokko boonaa egaa giddiin godhee ni naan jedhani. Kana booda nadhii sadii na sodaatanii nadhii sadii afaanuma Oromootiin kakuu sana fixee kana booda waldaan keessa jiru sana keessatti waan adda addaatiin yoo dubbiin jira hamma na baasanitti ka'anii anis dhiiseen bahe jechuudha. Egaa keessumaa eenyummaa ofii qabatanii kiristiyaanummaas wajjin jiraachuun akka danda'amu jechuudha. Oromummaa ofii utuu hin ganin maalummaa ofii utuu hin dhiisin akka danda'amu kanarraati baratama gaa mudannoowwan keessan irraati bakka baay'eetti yeroo deemtanii barsiiftan waa'ee misoomaa barsiiftu namni keenya akka dammaqee waa hojjetu misoomaan akka jabaatu akka of danda'u nyaataan akka of danda'u sirriitti akka uffatu fa'aa barsiiftu iddoo baay'eetti bakki isin iddootti deemtanii utuu barsiiftanii immoo kiitoo laastikii miillatti namni kaa'atu fa'aa namarraa yaaftan fa'aas tureera. Iddoo tokkotti nan dhaqee namni isaan dhumaa namoonni lafa konfiraansii sana dhaqu. Nawaamaniiru dhaqee achi ga'ee dhiiseen deebi'u. Ijoollee muujareen fixxeetti. Kottaa ijoollee wajjin fi isin immoo ala taa'aa ilaalaan jedhe isaaniin jimaata ganama. Isaan ala taa'anii na ilaalan ijoollee jinan fiige. Fiigichuma. Ani fiigeen deebi'ee galee isaan ganaa fiigu. Ganaa achi fiigu. Yommuu isaan fiiganii deebi'anii dhufanii waan rakkatan ijoolleen kun himaa fiiguu dadhabanii jedhe. Si sodaatanii ijoollee dhaganaadha. Waan adda addaa fidani. Jaarsi tokko achi ka'aniitu antaraa maal iyyuudha. Ijoolleen kun muujaleetu nyaate malee inuma fiiddi turtee muujalee nyaateedhani. Gaariidhan jedhe ijoolleen muujalee isheenan argee kanammoo warra dhiiraatiin kottaa taa'an jedhe warra dubartiitiin kottaa taa'an jedhe hin jiraane mataa isaanii keessa barbaadan rifeensa isaanii keessa jedhe tokkoon isaanii hin jiraan argane. Amma immoo dubartoota kaaseen dhiiraan taa'aa jedheen shabazii isaanii keessa hin jiraan barbaadan jedhe. Hin jiraan barbaadan isaanis tokko argane. Amma gaa ilaale kun muujaleedha. Kun dhiirri jiraanii dubartiin hin jiraanii naannoo waldaa kanaa immoo mana 7 mana jiguudhaaf jedhu jira. Booda isin eessa turtanii kiristinnaa kanaan hin jedhe. Asuma turree waldaan keenya kun odulloome miti maayina agarta miti yoo jedhan. Gaafan gara katamaa dhaqee ilaalu immoo jalqaba isheetii jalqabee hamma dhuma katamaatti araqee malee waan jiru katamaa ishee keessa. Isaan araqee ma dhugu jechuudha ganama ka'anii. Maallaqa isaaniitiin. Ijoolleen laastikii kaa'atti
dubartiin laastikii kaawwatti dhiirri caammaa kaawwata yaasaa caammaa keessan kan jedhu dubartiidhaaf ijoolleedhaan amma gaa kibiriidhaan teedhaan bituu gubuu nafe jedha caammaa keessan borga nama ijoolleedhaaf fi dubartiidhaaf caammaa bittu kana booda immoo mana kana isa jiguudhaaf jedhu kana ijaartu kana booda immoo buna san soqabne kana sottu kana booda immoo ija mukaa buna kana keessa burtukaanii maangoo avokaadoo dhaabdanii hojii guddaa hojjettu sababii kanaafi kanatu isinitti hir'ataa jira kanatti akka deebisan isin barbaachisaa waggaarra ammoo dhufeen isin ilaalaan jedhe egaa isin duraan gubuu har'a fudhadhaa gala lammaffaa kaawwattanii dhufean jedhe annan galee waggaatti ofuma gootti kaffaleen naqe biyya sana biyya isaa biyyuma Dambidollootii oddoo isaan immoo kana booda ya'uun naqu waan haaraa mandi jaraa haaraa miilli ijoollee haaraa wayyaan ijoollee haaraa wayyaan dubartii haaraa mataan dhiiraa mataan dubartii haaraa waan baay'ee ta'ee arge waaqayyoon galateeffadhaa jedheen isaan ejjine waan barreen gaddaa ta'etti mee waaqayyoon galateeffannee konfiraansii kootti dhufee jechuudha. Yeroo sana yeroo isin akkasitti itti dheekkamtanii isaan gorsitanii isinitti naarree sa'aatii sanatti namooti maaltu isin mudate? Namumti iddoo sanaa ka'e iyyuu hin jiru. Taa'anii mana ilaalan malee. Iddoo tokko tokko immoo lafina loluudhaaf ka'an jira. Sineemna konfiraansii dhuu geggeessine maleessaa nu gorsa siin hin jenne jedhanii warri ka'an jiru. Isaan hin jenne immoo ilaa otuu gorsan nageessu ta'e kun hin badu. Amma kana hundumaa balleessatanii garuu nun gorsin jettanii yommuu sinnatti himtanii ani sin gorsu malee konfiraansii kana yoo geggeessu jedhee mantti hima. Yoo barbaaddan konfiraansii kana dhaggeeffatinaa deemaa. Ani konfiraansii kana hojjedhee man deemaa saba kana immoo hinuman gorsan jedheen. Adeemsiseera namoonni dhiisanii adeemanis jiru. Achoota geggeessee iddoo sunis geddaramsa argateera. Egaa baay'ee namatti tola. Muuxannoo guddaadha egaa wanti isin bira jiru. Amma biyya kana keessatti mul'ata guddaa waa'ee biyya kana argitaniittu iddoo baay'ee tajaajiltanis jijjiirama argisiistaniittu amma biyya kanaaf akka teessanii ilaaltanitti umurii baay'ee lakkooftan kana keessatti utuu maal geddarame yookaas immoo haalli uummata kanaa maal taajjabdu maal argitu jijjiiramni jiru maal fakkaata utuu maal geddarame gaariidha. Amma yoo wanaa jijjiirama afaanii hin dubbatu jijjiiramni jireenyaa hin jiru. Iddoo hundumaatti nama keenya duwwaa miti saba kana kan ta'e lafa kana irratti waa'ee jijjiiramaa dubbata garuu atuun turin aboo keessa lixa. Inni kuni saba keenya guutummaa isaanii kan balleessedha. Kanaaf isa isaan aboo keessa lixanii ittiin mooqan kana jenereeshinii kanaaf dhiifnee yaada. Kanaatiif jenereeshinii warri haaraan kun aboo dhiisanii dubbiin yommuu baduu jireenya yommuu baduu qabeenya yommuu hir'atu naannoo isaanii yommuu sirrii ta'uu diduu taa'anii haasa'uu baru. Taa'anii haasa'anii xiinxalanii iddoodhaan ga'anii achi ka'anii hojii hojjechuu baru. Biyya ormaatti kanan arge Awurooppaatti Ameerikaatti kanan arge kana taa'anii haasa'u. Kanaaf namni keenya qooda ka'ee lolee yookiin immoo humnaan wanta barbaade hojjetu taa'ee haasa'ee yoo raawwate gaariidhan jedha. Kan sidii immoo waldaa dhumti har'aa nagaa keessa hin jirtu. Kan na gaddisiisu immoo kana waldaan iddoodhaan qomoodhaan naannoodhaan gaggar ciccittee teessi waldaa tokko keessa. Sababii kanaaf yeroo tidhattu firdi beetii dhaabatu. Waldoota firdi beetii dhaabatantu jira. Waaqayyoon nuun immoo firdi beetii dhaabadhaa nuun hin jenne. Walii wajjin dubbadhaatii araaramaa jedhe. Isa kana irraanfatteetti waldaan. Erga kana irraanfattee immoo waaqayyo wajjin hin jirtu.
Kanaaf akka isheen isa kana yaadattu waldaa gochuun waldaa isa duris ishee haaraa amma seenaas hin barbaachisu. Ayyeega amma sagantaa keenya gara xumuraatti geessina. Gidduutti buna dhunnee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Gaaffii na harkatti hafe isinii kaase. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon daabboon kun eebbifamaa haa ta'u. Tole daawwattoota keenya sagantaa keenya gara goolabuutti dhufneerra ergawwan gaggabaaboo fi afgaaffii koo keessaa gaaffiiwwan muraasa hafan kaasnee achi booddee sagantaa keenya goolabnee gara qophii ayyaanaaf qopheeffannee kan biraattanis hin ceesisa. Egaa lubni bal'inaan muuxannoo isaanii mudannoo isaanii waa baay'ee sirraa barattan jennee yaadnu isin biraan ga'aa jirra. Mee luba yeroo tokko faranjii jinis wal loltu walitti buutanii akkasitti turtan. Maalirratti walitti buutu? Najjootti faranjiidhaa wajjin wal lollee maamiraan maasalxanyaa kan jedhamu qabna. Waggaa tokkoof ijoollee barsiifna. Ani barsiisaadha, isheen daayirektera. Amma ijoolleen barumsa baran jettee akka ittiin qopheessite. Ani immoo extra curricular activities kan jedhamu kifilii keessaa bakkee muka qarratsanii dhagaa muranii biyyoo bukeessanii ijoolleen wanta ittiin lakkooftu ijoollee wanta laaltee tamaartu kan akka hojjetaniin barbaada. Booda kana hojjettu extra curricular activities jennaan nu hin hojjennu jedhan hundumtuu wal ga'anii astamaariidha nuyi barsiisuudhaaf dhufne nu hin hojjennu jedhan. Ani immoo astamaariidhaa barsiisuudhaaf dhufe isin kana hojjettan taanaan barsiisaa kanan barsiisuun jedhe. Isheen immoo dhuftee barsiisa kana hin barsiiftaa isaan immoo hojii kana hojjechuun isaa irra hin jiru. Maaliif akkasitti? Calluma jedhanii fidella baranii duwwaa. Malee akka isaan waa hojjetan hojii harkaa waan garaa malee akka isaan waa hojjetan hin barbaanne. Naani isin egaa yeroo hundumaa biyya keessanii waan hundumaa fiddaniitu nuu kennitanii nuyi harka keessan ilaallama olii keenya waa hojjechuu hin dandeenyuun jedhe. Mina arte isheen akkas dhaan jedhe jettee. Kana booda ijoolleen hin didanii gara jaarsoliitti geeffanne. Qeessi Maatiyus Ibsaa kan jedhamanii fi yeroo dhiyoo kan dadhabanii addannaati Qees Gammachuu Danuu kan jedhaman lamaan isaanii shinii jabanaa waan adda addaa qopheessanii xarapheezzaarra naqanii maal taanna waan xixinnoo ishee harkaan qabdanii muka inni harkaan qabdanii dhagaa biyyoo inni harkaan qabdanii kunoo waan taataa qabu miti nan hin qabdu ni harkaan jedhan. Ani gaarraa jalqabee dhaabeeraan jedhe. Nan dhaabee ji'a afur lafa taa'een inspektara mana tamaarii gaxarii ta'ee shuumame. Yeroo inspektara mana tamaarii gaxarii ta'ee shuumamu har'aa jalqabee lafa dhufutti hin qaxaramtanii kana ubbaraan jedhe. Isaanis gara koon dhufne lafa isaan itti qaxaraman hin beeku.
akka ittiin ani kana jireessu wallolee. Baay'ee kan namatti tola. Egaa kun isin amma quuqamtanii hawaasi kun ijoolleen ganaa ol ba'anii barumsa qubee sanas barachaa akka isaan hojii harkaa sanas ogummaa adda addaas akka isaan baratanidha kaayyoon keessan. Ayyee egaa amma kitaabas barreessitaniittu waa'ee biyya Itoophiyaa kanas bara ol kaafamuu kan jedhus waan baay'ee waggaa 19 dura argitanii kitaabaan viidiyoodhaan dhiyeessitaniittu. Waan isin argitan baay'een isaa akka raawwatamee dubbachaa turtanii qaamni mootummaa kanaaf rikogniishinii isinii kennaniiru waan adeemaa jiru kana isinii jirin mari'atu isinii jirin haasa'u luba. Egaa kaaree dhugaa isaa dubbannan naan jedhe na dhaga'anis na dhaga'uudhaa baatanis na fudhachuudhaa baatanis atuu Taglaa ministeeriin kun hin shumamin lammaadhaaf Taglaa ministeeree kanaaf matsaa'aa tokkoon kenne. Kitaaba sana dhaqee kadhadhee fi matsaa'aa tokkoon kennee lachanuu isaanii kiristiyaanaa. Kana agarree fayyaa ta'ee maraadhu yuunaan hin jedhu. Lammaffaa immoo anis namarraa waan hin eeguu qabu. Maaliif ergan gaafa hojii jalqabee jireenya kootiin jireenya keessa lixe namni silaa naa wajjin hojjetu yeroo hundumaan na faallessu malee na wajjin hojjetaniifitu barbaadan. Waldaadhaas akkasii lafa hojiidhaas akkasii yeroo hundumaa hojii koo kana eeyyee jedhanii fudhatan. Ani immoo waan argee hojjetamuun isaa ta'u hojjetamu malee dudduubatti hin deebi'u. Lammaffaa immoo akka namni jaallatus akka namni naa jaallatus waan barbaadu. Inuman deemaa hojii inuma hojjetama maal ta'u dhibe. Garuu maaliif isin faallessu? Hin dubbataa jedhu. Inni akkamaa nama arrabsaa hin dubbataa jedhu. An garuu nama arrabsee hin beeku. Lammaffaa immoo namni yoo na arrabse iyyuu hamiin dhaga'u, jecha namaan dhaga'u, jibban dhaga'u, waan hundumaan dhaga'u akka itti nan bira darban. Isan bira darbu kana naan fudhatan. Egaa gara caalu iyyuu ani mana ta'e wabnaa lafa hojii kooteeti iyyuu kanan ba'e waan guddaansaa ati oonee kijaan jedhanii maqaa akkasii naa kennanii sa'atii 24 hidhameetan hojii san hojjedhu yoo gadhiise. Kennaa fayyisuun geggeessan tottodha. Bara sana namni hin jiru bara isaa bara dargiiti. Bara dargii sana keessa wanta akkasii hojjenna waan turreefi dhaabii naan jedhe. Isin garuu siyaasa keessatti hirmaattanii beektu? Takka. Siyaasa keessatti waan hin hirmaanneef immoo waan tokko jira. Tokkoffaani atuu walii wajjin haasa'anii waa waliin qixxeessin isa dubbatanii qawwee baatanii fi gadi hin jaalladhu. Waa dubbachuu waa hojjechuu barbaachisa. Ammas kanatti namana nagaa buusuudhaaf duraan dursa nagaa qopheessaniitu nagaa irratti waa hojjetu. Atuu nagaan qopheessinii dhagaa qopheessu ani fudhadhu. Isarratti gaa wal dhimna namoota wajjin. Cheerchiidhaas bakkeedhaas isarratti wal dhimna. Walii gallee dubbannee yawuu jennu yoo jennee fudhannee hin ta'a. Gaafa hin jirre sibsabaa godhu jaarsoliin. Kana booda waan tokko irratti murteessanii bahu. Ani immoo murtoo sana fudhadhu. Akkasittiin nan tureeni. Hojii immoo hojjedhee man fixee gaafa waaqa na gargaaru. Ayyee amma gaasin umuriin keessa nama meeqa luba? Amma 82 gaheera. 82 geessaniittu meeqa akka jaarsa biyyaa tokkootti yookaas akka abbaa amantaa tokkootti biyya kanaaf amma biyya kana keessa beela jira, waraansa jira, waan baay'eetu jira. Sanaaf amma biyya kana keessatti immoo marii araaraa jedhamees sochiin eegalamee jira. Maaltu furmaata biyya kanaaf maal gorsitu warra aangawoota mootummaas uummata biyya kanaas maal gorsitu kana nuudhaa maatii sagantaa keenya gara goolabuutti geessina.
hundumaa biyya kana keessa kan tocho'an walii wajjin haasa'a, walin tuffatina, sabni saba hin tuffatin, namni nama hin tuffatin, hojjetaan tuffatin, natu caalaan hin ga'aan jedha. Tokkoffaa na caalaan hin ga'a. Hunda keenya kan caalu wal geejje. Tokkoffaan kanan jedha. Lammaffaan rakkinni keenya walii wajjin teenyee haasofne waa murteessuu dadhabna. Lammaffaan boo nama tuffanna. Isheen kun ishee daba namaan gadiiti. Inni kun isa guddaadha. Inni kun immoo isa mootiidha. Akkasittiin nama ilaalla. Iji keenya wal qixxeessee ilaalee hin beeku. Ija wal qixxee ilaaluu hin qabnu. Kanaaf lolli kun kan ta'us ija wal qixxee ilaaluu dhabneeti. Kanaaf iji keenya akka wal qixxee ilaalu. Hundumtuu ilmaan namootaa akka ta'e. Kuundoo innaa goda sana buutanii galaba, hamar, baakkoo kan jedhaman qullaa isaanii kan yaa'an ilmaan namootaa akka ta'an tamaaranii guddachuu akka danda'an isaaniif yaaduun yeroo nu barbaachisuudha. Yeroon kun yeroo wal lolliyyuu miti. Kanaaf akka kootti waa'een wal loluudha taa'anii dubbatanii araaramanii beekumsa nama tokko nama lama nama sadii duukaa bu'uurra waan haasa'anii